Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenna. Itti aansuudhaan oduu sa'a kanaa qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanaatti nu wajji turaan immoo affeerraa kenna. Kun biiftuu Oroodha keessani jajjabeeffadhaa kallattii mangara mata duree oduu amma qabadeetti yeroo dabru oduun jalqabaa. Mootummaan labsii haaraa qabeenya ittiin dhaalu baasee jira. Baasuu qofaa miti raggaasisee jira. Labsiin kunis waggaa 10 dura birrii yookaan qabeenya alatti horatamee gara biyyaa erguudhaan manni ittiin ijaarame konkolaataan ittiin bitame fi kan biroo ittiin dalagame risiitii kan gaafatuu fi risiitiin kan hin jirre yoo ta'u taate qabeenyi sun konkolaataa yookaan manni kallattiidhaan mootummaadhaaf kan galii ta'u yookaan immoo mootummaadhaan kan dhaalamu yookaan immoo kan warafamu akka ta'e kan mirkaneessudha. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaati lolli Oromiyaa keessatti loltoota mootummaatti fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Lola bakka garaagaraatti deemaa jiru kanarrattis waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo argataa jiraachuu beeksisee jira. Funyaan Finfinnee jalatti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen injifannoo gabbataa argadhe jedhee jira. Guutuu odeeffannoo kana isiniin kenna. Oduu biyya alaatiin Ameerikaatti pirezidaantii Doonaald Tiraamp mormuudhaan uummanni biyyattii dhaadannoo 50-51 jedhuun hiriira bayanii jiru. Hiriira mormii gaggeeffame kanarrattis dhaadannoodhaan garaagaraa dhageessisuudhaan bakkoota garaagaraatti mormii isaanii yookaan sagalee isaanii dhageessisanii jiru. Guutuu isaa isiniin kenna. Oduu kanneenii fi kan biroo wajji guutuu oduu wajjin isin wajjin ka turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu tartiiban akka wal duraa duubaan akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaatu. Mootummaan qabeenya namoota waggaa 10 dura horataman ni dhaala yookaan ni warasa jedhee jira. Kana jechuun qabeenya biyya alaatitti horatame karaa gabaa gurraachatiin biyyatti galchuudhaan waggaa 10 dura kan manni ittiin ijaarame kan konkolaataan ittiin bitame akkasumas kan manni ittiin bitame fi kan biroollee mootummaan nan dhaala jedhee jira. Kana jechuun yeroo ammaa kanatti doolaara gara biyyaatitti erguuf kallattii gabaa gurraachatiin akka hin danda'amne labsiin bahee raggaasifamee jira. Kanaan wal qabsiisuudhaan qabeenya uummataa ittiin dhaaluuf yookaan ittiin warasuuf haalli itti deemamaa jiru baay'ee sodaachisaa ta'ee jira. Kana jechuun namni dhuunfaa tokko biyya alaa deemuudhaan qabeenya horate waggaa 10 dura jechuudha. Mallaqa alatti horate san gara biyyaa galchuudhaan kan mana ittiin ijaarsifate kan konkolaataa ittiin bitate risiitii fidi jedhanii gaafatuun waan danda'amu hin fakkaatu. Haalli mootummaan itti deemaa jiru immoo kallattii kanaan kan ta'ee fi risiitii dhiyeeffadhu yoo ka risiitiin hin dhiyeeffamne taate qabeenyi sun mootummaadhaaf galii ta'a jechuudhaan kan itti deemamaa jirudha. Adeemsi kun immoo addunyaa kanarratti takkas dhagahamellee hin beeku raawwatamellee hin beeku. Garuu biyya teenyatti badhaadhinaaf hinna jecha uummata kallattii garaagaraatiin tooftaa garaagaraatiin hiyyummatti galchuudhaaf haalli itti socho'amaa jiruu fi itti hojjetamaa jiru yaaddoo guddaa ta'ee jira. Bulchiinsa kana keessatti uummanni tooftaalee garaagaraatiin rakkoodhaaf saaxilamee jira. Yeroo tokko misooma koriidarii jechuudhaan manneen uummataa guutuu biyyattitti diigamuun uummanni rakkoo irratti kufee jira. Gara biraatiin immoo misooma fi jechuudhaan abbaa qabiyyee lafaa keessattuu qotee bulaa lafa isaatirraa kaasuudhaan beenyaa malee iddoo inni jirurraa buqqisuun akkasumas hedduun isaanii waadaan galameef hundi ganamuudhaan badii irratti kufanii hedduun isaanii rakkoo garaagaraatiif saaxilamanii jiru. Inni kun immoo poolisii biyyattiin yeroo ammaa kana ittiin deemaa jirtu biyya gara badhaadhinaatitti ceesifna kan jedhuun faallaa waliiti. Kun immoo maaliif ta'a kan jedhu namoota hedduu biratti gaafii ta'ee jira. Gara biraatiin immoo mootummaan hojjetuu kan qabu waanuma hojii bara isaa hojjetuu akka ta'ee fi hojii bara isaa dura hojjetaman duubatti deebi'uun rakkoof saaxiluun waan hin eeggamne kan jedhu akka yaadatitti namoota garaagaraa irraa ka'aa jira. Walumaa galatti haalli jiru kana kan fakkaatu waan ta'eef namoonni biyya alaa irraa gara biyyaatti mallaqa keessan ergitan keessattuu doolaara ergitanii of eeggannoo barbaachisaa ta'e taasisuudhaan mallaqa keessan rakkoof akka hin saaxilamne of eeggannoo barbaachisaa ta'e akka gootan waan agarsiisudha. Oduu oolmaa Oromiyaati. Lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatti fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamaa jiru cimee itti fufee jira. Waraanni bilisummaa Oromollee loltoota mootummaa irratti hanga funyaan Finfinneetitti fuulla'uudhaan loltoota mootummaa irratti haleellaa raawwataa jiruun injifannoo argataa akka jiru beeksisee jira. Haaluma kanaan funyaan Finfinnee jalatti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen
injifannoo argadhe jedhee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala Oromiyaa funyaan Finfinnee jalatti Finfinnee irraa kiiloomeetira gabaabaa yookaan muraasa irratti loltoota mootummaa irratti haleellaa raawwateen injifannoo boonsaa argadhe jedhee jira. Funyaan Finfinnee jalatti kaaba lixa Shaggar aanaa Muloo bulchiinsa magaalaa Mulootti seenuudhaan haleellaa caasaa waraana mootummaa irratti raawwateen miidhaa guddaa akka dhaqqabsiises odeeffannoon nu ga'e ibsee jira. Haleellaa raawwateen hedduu akka madeessee fi hedduu immoo akka addunyaa kanarraa godaansise akkasumas milishoota dabalatee hedduus akka harkaan qabe odeeffannoon nu ga'ee jira. Kan haleellarraa hafte immoo magaalattii keessaa yaasuudhaan naannicharraa akka baqachiises beekamee jira. Oduu gara biraatiin immoo kibba Oromiyaa Gujii lixatti bakka mooraa waraana mootummaa irratti bu'uudhaan loltoota mootummaa hedduu ajjeesee jira. Gujii lixaa aanaa Malkaa Soodaa ganda Bayyaa jedhamutti kaampii waraana mootummaa argamu irratti bakakkaan bu'e ajajaa waraanaa tokkoo fi loltoota 5 kan ajjeese yoo ta'u loltoota hedduu akka madeesse odeeffannoon gara sirraa baate ibsitee jirti. Inni kunillee lola kallattii biraatti loltoota mootummaa irratti raawwatamedha. Loltoonni mootummaa kun harki isaanii hedduun isaanii harka dhiigati. Kanarraa guma rabbiin kafaluun ni mala. Hedduun isaanii lubbuu qulqulluu ilma namaa irratti badii tokko malee yakka garagaraa kan raawwatanidha. Kun immoo kallattii isaan hin beekneen rabbiin irraa kafaluun mala. Kun akkuma jirutti ta'e Oromiyaa bakkoota garagaraatti lolli har'allee itti fufee jira. Giddugala Oromiyaa bakkoota hedduutti akkasumas lixa Oromiyaa bakkoota garagaraattis haleellaan raawwatamaa oolee jira. Rakkina neetwoorkii irraa kan ka'e odeeffannoo guutuu irratti qindeeffachuu waan hin danda'iniif yeroo itti aanutti odeeffannoo guutuu qabannee kan dhufnu ta'a. Oduun itti aanu kun oduu simbirtuudha. Loltoonni mootummaa hedduun giddugala Oromiyaatti waraana bilisummaa Oromootti harka kennatanii jiru. Miseensonni raayyaa ittisa biyyaa giddugala Oromiyaa irraa mooraa waraana mootummaa gadi dhiisuun loltoonni yookaan miseensonni raayyaa ittisa biyyaa 18 hidhannoo guutuu wajjiin gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufuudhaan waraana bilisummaa Oromootti harka kennatanii jiru. Achuma giddugala Oromiyaa irraa miseensonni raayyaa ittisa biyyaa 4 hidhannoo guutuu wajjiin gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufuudhaan harka kennatuun isiniin gennee turre. Kun akkuma jirutti ta'e Oromiyaa bakkoota garagaraa irraa waraana bilisummaa Oromootti harka kennatuun itti fufee jira. Oduu biyya alaatiin Ameerikaatti uummanni biyyattii guutuu biyyattii keessatti Pireezidaanti Doonaald Tiraamp mormuudhaan dhaadannoo mata duree 50-51 jedhuun hiriira bayanii jiru. Ameerikaatti uummanni kumaatamaan lakkaa'amu dilbata kaleessaa jechuun ebla 19,2025 guutuu biyyattii keessatti daandii irratti bahuun tarkaanfii tibbana Pireezidaanti Doonaald Tiraamp fudhatan mormuudhaan mormii dhageessisanii jiru. Mata duree mormii 50-51 jedhuun hiriira bayanii kan turan yoo ta'u hiikni isaa mormii 50 isteeta 50 sochii tokko kan jedhamu of keessaa qaba jedhamee jira. Hiriirri kun waggaa 250ffaa jalqaba duula warraaqsa Ameerikaa waliin akka walirra bu'u yaadameeti jedhamee jira. Hiriira kanarrattis dhaadannoodhaan garagaraa dhageeffamanii jiru. No kings, no oligarchy. Pay your tax. No kings in America. No king, no tyranny. In America, the law is the king kan jedhani fi kan biroollee hedduudha. Hiriirri kun kan gaggeeffamaa ture White House fi mana daldala Tesla akkasumas giddugala magaalota hedduu duratti mormitoonni komii adda addaa dhiyeeffatanii jiru. Namoonni hedduun Kilmar Abrego Garcia kan dogongoraan gara El Salvadoritti ergame akka deebi'u gaafatanii jiru. Walumaa galatti hiriirri mormii US keessatti baay'achaa dhufee jira. Hiriirri handi of jedhu jalqaba baatii eblaa keessa magaalota biyyattii gurguddoo keessatti taasifamaa turee jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduun ammaaf qabadhe kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin ka ture Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi rabbii isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan hawwii kenna. Nagatti nu tura.